Tole. Nagaadha. Akkam nagaa keetii? Jira kunoo galanni Rabbiif haa ta'u. Wandeeni akkam jechuun ni dhufaa si gaafataa? Wandeen tasgabbaa'uu qaba. Karaa baay'ee rakkisaa ta'een waan hundumaa shakkuudhaan deebii argachuudhaaf wantoonni inni tuttuqaa jiru baay'ataniiru. Kaayyoon isaa bilisa si baasudha. Boruu maal akka inni gochuu danda'u eenyutu beeka? Maal balleesse? Waan dubbate qabaa? Akka ati isa sobde beekeera. Guyyaan nagahee sanarra jiru guyyaa nuti kaardii sana bittinneessine waliin garaagarummaa akka inni qabu bira ga'ee jira. Ammaaf na amanee akka isa gargaaruuf na bira dhufeera. Garuu boruu yoon isa gargaaruu dadhabee fi na shakkuu jalqabe wanti jijjiiramuu danda'u akka hin jirree fi waan hundumaaf iyyuu itti gaafatamaan si'ii fi si qofa akka ta'e itti dhiyaattee otoo bachiistee gaarii natti fakkaata. Manichi isa kanadha. Masi. Namicha bulguu kana naaf qaba. Maalidha? Maal si godhan maaloo? Dhiigni si dhangala'eera?